kallattiidhaan dhimmi jireenyaa guddataa waan isin ilaallatu miti dhaaba keessan keessa waan jiru reefechaadha. Amma nuti shira seen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldaltu waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana mataa isaanii bixxilatanii waraanicha diiguudhaaf qabsoo Oromoo gatachiisuudhaaf isaan hojjetaniifitu shira isaanii uummatatti himna malee ati akkas godhii sana godhuu didanii kana godhuu dandeenye takkaa waa'ee seesiraan qanu maaliif 2018 mootummaatti mallatteessanii harka kennatanii mootummaa kanaa wajjin hojjechuudhaaf galleerraa nuyi mootummaa kanaa wajjin hojjenna jedhanii Oromootti lallabataniitu waraana 2300 akkas gurguranii isa kaan summiin isa kaan maaliin daaraa godhanii balleessaniitu harka duwwaatti gashanii jechaadha. Mee garaagarummaan obbo Leencootiif obbo Daawit Maanni gaaffii kanaaf isin gaafachuu barbaada. Egaa nan dhagee malee waan hin beekuun qabu waa'ee obbo Leencoo dhageenye Oromoon afarsaa kan turre waraana 20,030 mooraatti gashiisanii wayyaanii ficcisiisanii jettan tolee jennee fudhanne miti. Garuu viidiyoon isaan jiru ragaan isaan jiru jedhamee mafuuneetu afarsine. Obbo Daawit guyyaa saafaa 2018 waraana Eertiraarra jiru. Sabiyya keessaa miti. Waraana Eertiraarra jiru fuudhanii dhaqanii gaafa isaan abiyyitti kennanii mooraa xoollee moo sanqallee keessatti waraanni kun dararamee dhumarratti immoo summii nyaachisanii waraana kana gaafa waraanni kun dhumu Oromoon gaaffii gaafate jira. Waraana keenya akka godhe jedhee namni gaafate jira. Maarree maanni garaagarummaan isaaniire kan isaan sanaa oduu dhageenye viidiyoodhaan hin jiru. Garuu oduuma sana dhageenyee fudhanneetu eediinatti akka godhanii jenneetu irraa dubbanne bara sanaa jechaadha. Irraa dubbattani. Bara sana illee turreen hin beekuuf hin jedha. Garuu eegan baree ka'ee akkasumatti irraa fudhadhee dubbachaa ture. Obbo Leencoon waraana mooraatti gashanii nyaachisan jedhameetu lallabamaa ture. Obbo Daawit Isoo kunoo dhaqanii gashanii waraanni nyaatame maaf waa'een sanaan dubbatamne maaf isaan kan hin jedhamne. Moo seerri adda bilisummaa Oromoo isa tokkoof akka waaqaatti waaqessaa isa kan biraa irratti anama waa'ee obbo Leencootiif falmuu miti obbo Leencooraaf obbo Daawit garaagarummaa tokko naaf hin qaban har'a. Har'a dhaabbate gaamasitti immoo obbo Leencoon mootummaatti galanii mallatte isaaniin iyyuu wayya. Wayya waan hin jireef keessaa kutii kaadhu. Obbo Daawit irraa obbo Leencoo wayya. Sababiin isaa maanni kallattiidhaan abiyyitti galanii harka kennatanii mootummaa diinaa kanaa wajjin hojjechaatti jira jedhanii Oromootti himaniiru Oromoo waan isaan irraa eeggatu hin qabu. Galatoomaa jennaan kutaniiru waanta ta'eef dhaqaneetti galaniiru. Akka kaleessaa ODF maaloo jedhanii Oromoo goomsuun hin jiru jechaadha. Dhaaba diinaa PP jedhamu harka kennatanii jechaadha. Obbo Daawit garuu karaa birootiin abiyyi hojii walii mallatteessanii isaanii wajjin hojjetanii walii galanii waraana isaan bira ture illee fidanii nyaachisaniitu asirraan dhufanii lakkii nuyi karaa nagaatti jirra asiin jedhee Oromoo si goomsa. Isa kam darra si miidhaa jira har'a. Obbo Leencoon lafa dhaloota sana damdoloo keessatti waraana ni ijaarra beekadha. Obbo Daawit garuu faqqadaa ijaaraniitu uummata naannoo sanaa ittiin miisisaa jiru hagaarraatti mootummaa wajjin ta'uudhaan. Isaantu irraa maadha. Kanaaf akkasitti adda baasiiti hubadhu siin jira Oromoo. Hamilee maaliitii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbatu isaan. Hin qabu itti kenneera kunoo keessaa hin qabnu jedhanii Oromootti himanii lallabaniiru miti. Egaa seerri adda bilisummaa Oromoo isa tokko qulqulluu godhe isa tokko cubbuu godhe yoo ta'e waan inni ija kootiin argeef isa kanaaf immoo an cubbamaaraan jira. Nagaaraan sirriidha. Hattuuraan sobduuraan gantuura jenna. Amantiin kun na jajjabeessa. Dhugaaraan akkan jiru sobaan soba akkan jiru. Adiin gurraacha. Yeroo darbee ijoollee isaan bobbaafatanii marroo kanarratti amma baay'ee haasaa turanii baraastonni isaanii biyya bakkee jira aktiivistoonni abaawa seese maal jedhanii marroo waraana keessa taa'e akkamitti mucaa godhataa akkamitti fuudhee mucaa godhateera kunoo intala kan biraa waraana miseensa waraana bilisummaa Oromoo irraa an akka ilaalcha kiyyaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo hundumtuutu ijoollee godhatee iyyuu hin gaabbu maaliif qaxalee akka isaatii dhalata malee hin baduu jechaadha. Egaa marroonni mucaa godhate jettanii irratti duultanii seera waraana bilisummaa Oromoo cabse seera 512 jedhutu tokkotu jira. Seera waraana bilisummaa Oromoo keessa 512 jechuun miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko yoo sanarraa mittiqee yookaan sanarraa jallatee waa'ee fuudhaaf heerumaa keessa yookaan nama biraa hojii waan biraa keessa galee tarkaanfii irratti keeyyata ittiin adabamu sanaara jechaadha 512 jechaadha. Egaa isaanoo haadha manaa kan biraa jalqaba fuudhanii nu jalaa miidhamte miidiyaarra jiraafin jedhe seefuu waan ta'u immoo eenyu wajjin namicha tokko wajjin interviiyuu godhan irratti dubbatanii kun ifa galaadha jechaadha. Haadhi manaa koo jalqabaa na jalaa miidhamtee jennaaniin kan biraa fuudhee mucaan qabaa jedhaniitu amma haadhi manaa isaanii kan aadaa jirti mucaan isaanii beenyaa kan jedhamu wajjin. Egaa seerri adda bilisummaa Oromoo isaan irratti hin hojjenne marroo irratti dhufee hojjeta. Gaafa kan marroo ta'u cubbuu ta'a jechaadha. Argite yaa Oromoo. Naale amma waama ifa galaan isin yaadachiisumaaf inni. Maqaa sana doo godhatanii seera sana kunuu isaan seera hin cabsine jalqaba kan seera cabse isaani eega hooggana ta'anii eega miseensa waraana bilisummaa Oromoo dhaabbatni bilisummaa Oromoo hooggana ta'anii akkamitti fuudhanii akkamitti mucaa godhatanii isa cubbuudha miti kun godhatanii rakkoo hin qabu garuu akka seeraatti yoo deemame jechaadha.
Seerri inni marroon du'uu qaba. Waraan dirree keessa taa'e akkamitti mucaa godhatee maaloo jedhamee lallabamaa ture suni isaanis dirree marra turan yeroo mucaa godhatan san kan isaanii hoo isaan irrattoo waaqa argite yaa Oromoo akka itti goomsan. Inni tokko yoo cubbuu godhe inni tokko akka yoo godhe qulqulluu godhe maaliif daboo qabu wanta ta'e waabee qabu. Waabeetu dhufee kan isaanii awwaalee isaaniin qulqulluu godhe isa kan biraa mudaa godhe akkamisittitu qabsaa'ota qaqqaalii adda bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganamaatti cichan meeqa manatti ol deebisanii beeku. Warra dhugaatti ciche beekan qabsoon bilisummaa Oromoo hagarraatti kan inni dhufe baay'een isaa jechaadha. Warra qulqulluu of keessaa ajjeesaa of keessaa dabarsaa kennaa ficcisiisaatu warri gantuun murna faayidaaf of ijaarte ijoolleen qadiidaa kun wal ijaartee diraamaa akkasiitinitu ofii qulqulluu of gochaa qulqulluu golatti ol deebisaa. Qulqulluu karaa ramassaa hattoota wal ijaaraatu akka kanatti biyya bakkeettis biyya eessaattis maadhee garaagaraa Yuugaandaa keenya isinitti maan dirreen. Maadhee isaan ijaarratanii Yuugaandaa keessatti akkamitti biizinesii akkamitti akka hojjetan nama wajjiniin achi keessatti jiraachaa ture hiccitii jaraa fidee asirratti viidiyoo isaa jira beekadhu. Namni sun har'a lubbuudhaan jira deebisee fidee isin dhageessisa intarviiyuu godhee namicha sana jechaadha. Qulqulluu balleessaatu qulqulluu dhabama gochaa warra kaayyoo ganamaatiif ba'an karaa hambisaa ofii warri kun garuu of ijaaraa maadheen akkasii ijoolleen qadiidotaa gamaaf gamanaa yaatee dhufteetu akkasitti Oromoo burjaajessuu barbaaddi. Hin hojjetu ijoolleen qadiidaa yeroo baay'ee gaafa ijoollee qadiidaa jiranii sobanii fuudhanii eessatti geessuu barbaadu daboo hammachuu gaafa ta'u kunoo uummata keenya rabsaa jira isaan maqaa wallaggaatiin daldalaa ba'an wallaggummaa hayyuu miti maqaa warrootiinis daldaluu barbaadu maqaa warrootiinis hin danda'amu maqaa wallaggummaatis daldaluu hin danda'amu ijoolleen qadiidaa ijoollee qadiidaa bakka buuti malee wallagga bakka buutu horroos bakka hin buutu daboo hammachuu gaafa barbaadan kun horroon rabsaa jira akka jedhu amma xinnoo see birgeediin jireenyaa maal jedhu jireenyaa tuquu jechuun abaawoo botuquudha isheen kun hin hojjettu beekadha. Maluma warra seesee koppiima sana fiddanii asirratti nuun dabarsinaa hin hojjettu isheen akka kana. Gaafa ijoollee maqaa tuulamaatiin ijoolleen daldaluu barbaadanii warra aangorra jiraniif warri faayidaa wal ijaare lakki isin tuulamaa bakka hin buutanii. Isin ijoollee goobanaa daanceetii jennee laanneeraaf kan goobanaa daanceeti. Oromoo keessaa kuti kaadhuse kana. Oromoo waa sadiitu si jeeqaatti jira. Oromoo waa sadiitu ganamaa galgala Oromoo jeeqaatti jira qabsoo Oromoos kan tagaalaa jiru qaama sadii. Ijoollee qadiidaa wannabee ijoollee goobanaa daanceetii fi ijoollee abbaa duulaa gammadaati. Jara kana sadanii gaafa dhukkubi isaanii itti hammaatu gaafa rakkoon isaanii itti hammaatee jedhu goosatti galuu barbaadu. Ijoolleen qadiidaa maalitti galuu barbaaddi? Wallaggatti galuu barbaaddi. Waan wallagga taameef wallaggi sababa isaaniitiin waan baay'ee argeera gidiraamee argeera Oromoo keessatti akka bineensaa fakkeessanii kan godhan sababa yakka ijoolleen qadiidaa wanna bee gooteenitu wallagga ittiin cafaqama wallagga ittiin abaaramaa ba'ee jechaadha. Maaliif namni keessaa gadi ba'ee lakki jara kun wallagga bakka hin buutu maqaa wallaggaatiin daldalti maqaa baawaatiin daldalti jedhee dura dhaabbatu tokko waan hin turreef warra dhugaa dubbatu qadaadanii isa kaan hin ajjeesuu isa kaan hin dhabamsiisuu akkasitti dhufa waan ta'eef namni dubbatu hin jiru. Ijoolleen abbaa duulaas maqaa uummata sakkoo mandootiin daldalaa dhufte beekadha. Kunoo akkas nuyi saabii ijoollee sakkoo mandoo taaneef akkasitti diraamaa nurratti hojjetameetu akkasitti nurratti duulamaa jedhu daboo waammachuudhaaf. Uummata kanaa maal godhatee jirti? Otuu dhuguma uummata sana keessaa baate uummata sana bakka buufate ta'e maaf uummati beelee maaf uummati dararama. Raayituu keessatti miti kana uummati dhumaa ture. Tuma jarri jiranii jecha miti jara bakka hin buutu. Isheen garaasee maadhee of ijaartetu gaafa faayidaan ishee jalaa irratu uummata kakaafattee uummata wal irratti duulchisuuf gandaan goosaan amantiiraan uummata wal nyaachisuuf diraamaa kana godhanii fidanii dhufu jechaadha. Sigaleera. Kanaaf qaamni Oromoo jeeqaatti jiru qaama sadii. Tokko ijoollee qadiidaa wanna beeti. Lama ijoollee goobanaa daanceeti. Sadii ijoollee abbaa duulaati. Qaamota kana sadan jechaadha. Asii gaafa faayidaan ijoollee goobanaa jalaa itti bu'amu sababiin tuulama taaneef jedha. Tuulama bakka hin buutu beekadha. Ijoolleen qadiides wallagga bakka hin buutu garaasee bakka buuti gantuudha. Warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldalan iddoo garaagaraarraa walitti yaate of ijaartee jirtu kun fakkeenyaaf har'a ijoolleen goobanaa gaafa jennu ijoollee naannoo sanaa duwwaa sitti hin fakkaatin. Iddoo garaagaraarraa walitti yaate jirti maqaa sanaan daldalti wanta ta'eef uummati keenya kan ofirraa qolachuu danda'u qaba waa'ee isaanii gadi baasee Oromootti himuu qaba. Kanagaa kanaaf har'a amilee maaliitiin warri abaawoo seesee ijoolleen obbo Daawwitii fi deeggartoonni obbo Daawwiti deeggartoonni abaawoo seesee jechaadha. Amilee maaliitiin waa'ee jireenyaa dubbachuu dandeessu. Jireenya guddataa yookaan sobilaafaan irraa bakka bu'aa dhaaba abaawoo obbo jedhamuti malee dhaaba abaawoo seesee keessa hin jiru. Yakka inni waan inni dalaguu fi kan itti gaafatu dhaaba inni keessa jirudha. Kaleessa gaafa gorsaa godhatanii warri abaawoo seesee
Obbo Daawudii wajjin gaafa jechaa ture shanii gumii sabaa keessa gaafa keessanii jireenyaa guddataa jettanii maqaasaa Oromootti himtaniitu Oromoon beekaatti jirre. Oromoodhaa akkas jettaniitu yeroo isinii wajjin hojjetu Oromoo qulqulluu ta'a jechaadha. Har'a gaafa dhufee garuu immoo lafa walitti buutanii dhufee immoo gaafa inni abaaboo bootti galee jedhu gaafa inni abaaboo bootti dabalamu lakki inni jireenyaa guddataa miti. Innis Oromoo miti. Oromoo miti jireenyaa guddataa isin jedhamu maqaan isaa Zalaalem Tafarraa moo Zalaalem maaloo jettaniitu Oromootti immoo barbaadu. Egaa gaafa abaaboo bootti dhufee dabalameetu Oromummaan isaa an Oromoo miti jedhee lallabate moo? Kaleessas maqaa isaa Zalaalem Tafarraa jettanii sammanuutti maa jettan kana kaleessas Zalaalem Tafarraa ta'uu isaatuma beektanii jireenyaadha jettanii Oromootti himtan mitiire. Kanaafuu wal isin jalaa rukuta. Kaleessa gaafa isinii wajjin hojjetu gaafa shanee gumii sabaa keessa gashtanii gorsaa Obbo Daawit maaloo gootanii wajjiniin dibbee reebdanii jireenyaa guddataa. Anamma daboo jireenyaadhaaf dubbachuun miti dhugaara sobaan soba jenna akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti kan Oromoo qofa qabaadhu keessaa kutii kaadhu. Eenyuudhaan miti dhugaara namni dhugaa qabu yoomiyyuu nu ergachuu danda'a. Lafa dhugaatti dhugaadha jenna lafa yakkaatti immoo yakka jenna. Sii galeera? Kaleessa gaafa shanee gumii sabaa godhattee abaaboo seen wajjiniin sochaatee wajjiniin dibbee reebdee gorsaa Obbo Daawit maaloo Obbo Daawit godhanii wajjiniin jireenyaa wajjin dibbee reebanii jireenyaa guddataa ture Oromootti himaa turan. Har'a gaafa inni immoo isaan irraa ka'ee abaaboo bootti dabalamee jedhu Zalaalem Tafarraatii jedhanii Oromootti hin barbaadu inni Goojjameedha. Goojjamee dhiisee yoo barbaade maa Beenishaangul Gumuzin miti maaliif Ispaanishiin teenasi warra biyya bakkee kana jechaadha. Yookaan maaliif Naayijeeriyaa yookaan Laayiberiyaa maaliif hin ta'in deentaa keenya miti nuti. Seexannoo Oromoodhaaf hojjennaan Oromoon itti gargaaramuun qaba. Waa'ee dubbiin ammaa waa'ee Oromummaa fi Oromummaa dhabuu miti kan nama rakkisaatti jiru. Isin warri Oromoo qulqulluu taatan kunoo qabsoo Oromoo takaaluudhaaf ganamaa galgala waraana keessatti waraana bixxilattanii waraana gandaan ijaartaniitu akka Oromoon hin bilisoomneef faayidaa keessan duwwaa qabata Oromoon maqaa dhaaba kanaatiin maqaa waraana kanaatiin akka Oromoon dararamaa itti fufu. Akkuma waggaa 27 wayyaanee hojiin Oromoo sukkuuma tuttan ammas abiyyitti galtanii maaddii isaarra nyaachaa miindaa isaa nyaachaatu ammas Oromoon maqaa sanaan akkaasii miindaa isinii dhangalaasu isa biyya keessaa mootummaan isinii kennu malee waraana keessatti waraana ijaarrattanii akkas gootanii Oromootti taphachaa itti fufuu waan barbaadaniifitu har'a sabummaan namaaf isinitti mul'ate. Kaleessa sabummaan isaa isinitti mul'anne Oromoo quba qabaadhu. Kan inni isinitti barbaadu kaleessa gaafa isaanii wajjin hojjetu sabummaan isaas isuma sana har'as gaheen geeddaran yookaan lammummaa isaa maqaa kanaan geeddaran kaleessa miseensa isaaniitii fi isaanii wajjin gaafa hojjetu jaalli jireenyaa guddataa jedhanii waammatu warra abaaboo seesse. Har'a gaafa abaaboo bootti galuu Zalaalem Tafarraati inni Goojjameedhaan. Goojjamee dhiisee maa Gondor hin ta'in deentaa keenyaan sitti meedhaan seexanni yoo Oromoodhaaf hojjete. Seexanni Oromoodhaaf yoo hojjete deentaa keenya miti. Garuu gaafa faayidaa seetiin karaa faayidaa seetti miidhamu jechaadha. Kaleessa gaafa ofitti makatte maafitu nafxanyummaan isaa yookaan Goojjamummaan isaa sitti mul'anne Zalaalem Tafarraa ta'uun isaa maaliif kaleessa sitti mul'anne yaa abaaboo seesse Obbo Daawit gahaattu miti kaleessa gaafa miseensa keessan shanee gumii maaloo keessan godhattanii maaliif isinitti mul'anne har'a waan abaaboo keessa galeefi har'a neetwoorkii keessan irraa amma tokko waan mitti qeefi kan inni isinitti mul'ate Zalaalemummaansa kaleessa Zalaalemumma ture har'a Zalaalemumma ta'etti fufa yoo barbaade waan barbaade jedhuuf waan mirga guutuu qaba sitti maan jira waa'ee lammummaatiin miti.